السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم التن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورنا عرف التن أنا وريل كاب التويل كام بعنا جان أفتن هندي كيسانو نورود يهدا سنين جد فارون تربي نجان أنا أفسر الله ولنو ده بسيتي سلام تكيتان سونا كارا فبان دكتينا ربنا مها كارا باتين دابتي ملكاو هندكينا خالق السماوات والأرض نهاجدو ونقدر بولي وانتي ولد أمانو إسي ستان سودان akkasuma ummata addunyaa keessatti rakkataa akka rabbi rakkoo baasuudhaaf akka rabbi kamsiisu hunda isaa du'aan hin dagatinaa jechaa gama sagantaa kennaa seenaa inshallah mata dureen kiyyaa hadhaa warri karaa tiktok jiru waan argaan jirreef warri karaa facebook jiru argutti jira eegartanii haala yeroo irraa ni ilaalla akkasuma waa'ee jimaanii tunnaa obbo Taayyee danda'a hidhaatti murtaa'e ni ilaalla akkasuma Tigraay fonqolchaa mootummaa yeroo naannoo Hamarii jeneraal Taaddasee Warradee irratti godhame haala kamiin maaltu godhame kan jedhu maaltu deemaa jiru kan jedhu faala yeroo dhala inshallah baga nagaan dhuftan dhiyaadhaa isiniin jedha jalqaba yeroo namni ol seenu kana wanni walitti dhaabnu bakkirraa kaafnu inshallah akka mata duree warra peejii gubbaarraa deebine waa'ee jimaarraa xiqqoosii waa jechuu barbaada jechuudha sunillee olumaayiteennaaf jimaarraa muftii haraamaaf halaala kennuufi miti akkasuma warroota waa'ee jimaa kanarratti hawaasni kenna bakka lamatti qoodamee boksii wal seenuu malee homaa nafne jechuudha bakki jimaatuun jajjabdu garii namaatii jireenyaa garii namaa ammoo isii tan haala adda addaatiin namni irra lolaa jechuudha. kanaaf wanni jechuun barbaadnu maali alhamdulillahi rabbil alamin ummanni muslimaa diinii qabnaa quraanaaf hadiisaa waa murteeffannaa ka achirraa hafe olumaayii jira jechuudha olumaayiin akkaataa faletti gootu wanni kunniin ka rabbiin waan hunda isii gartee quraanaa fi hadiisa keessatti hin dhufne wanna hedduu ka yeroon fiddetti jira gartee wanni hedduun ka wal jalatti dhumattu jira kan olumaayitu irraa dubbataa inshallah garuu wanni amma deemaa jiru maali warri olumaayiin teennallee sheekoleelleen gartee daa'illeen darasaalleen akkasuma hawaasnillee mediqoo isin jarjarina dubbiin diiniitu jajjabdu jarjarina gariin namaa naannoo isaatti jimaa san oomishaa ummanni ittiin jiraataaf rakkatee gara deebisu dhabee caatiin haraama jedhu ummataa wal lola halaala jedhu rabbii wal dhaba jidduu tan akka rakkatee jira ka achi kutee haraama jedhaa jira ka achi kutee halaala jedhaa jiru jira garuu olumaayiin akka addunyaatti jimaa Itoophiyaa qofa keessa hin jirtu olumaayiin musliimaa wal geettee waan kana gubbatti bal'innaan laalanii ummata Itoophiyaa akka la'aan dennaa lama carashaa warri kenna jedhu san isa dhumaatiif murtiin jimaa kanaa kennamuu qaba jechuudha. Haraama yoo ta'e wanni gartee ummanni halaakamee jahannamitti seenuuf hin jiru. Halaala yoo ta'e wanni ol dhabaniif hin jiru. Dirqiin halaala godhuufillee dhiibbatinaa dirqiinaan haraamallee godhuu akka hin dhiibbanne. Rakkoon hadha zamanul aakhir nabi rabbil salaatu wassalaam jedhe sun tana jechuudha. Yeroon haraama halaala godhan yeroon halaala harama godhan harama halaala godhan jechuudha. Kanaaf meessuutumaa deemnu hundi kenna warri jimaa oomishullee warri jimaa qama'ullee warri jimaa hin qabnellee warri jimaa qabullee hundinuu wanni kun diin islaamaati jaran kaama wanni olumaayillee jechaa jirtu warri siyaasaallee itti duudeeti dhukkeessaa jira jechuudha waan kana itti seenanii dhukkeessuu jiran warri siyaasaallee warri faallaa keenya deemullee kanaaf suutuma deema gariin namaa daliila warra tokko qofa deebii kennaan kaawwan olumaayii kennaafi namoonni waan jedhan video tokko ka Jawaar Maamma fudhatanii deemanii Jawaar Maammatu maal jedhe jimaa Ameerikaan fa'aatti diraaga iyyuu nagadaa jirti jedheen deemuu fudhatee deemuutu jira Ameerikaan fa'aatti jimaa hojii yoo sigartisiiti biyyoonni hedduun Awurooppaan maal kun diraagi jedhanii yookaan ammoo waan sammuu namaa hadoocha jedhaniit addunyaan dhorkaa jirti kontiroobaandiin seena kana waa'ee alaa jedhe malee jimaan haraama halaala hin jenne kanarratti dhiifama naa godhaan kana murtii kiyyaa miti waan Mustafaan qabu garuu biyyoota alaa keessatti jimaan namni arge akka qabame qamuullee qabame ni hidhama jechuudha biyyoota hedduun seentu dhorkamee jira shaashii jalatti ramadanii jechuudha. Kanaaf haganadhaa obboleewwan kiyya qabriin dhabina wanni badde haa baddu baddi malee saree janni kan jedhanii wanni nu goonu eeggannee teennee haraama moo halaala kan ammoo olumaa'iif wanni dhaamsanaa geettanii maali olumaa'iin teenna kana gubbatti yeroo osoo ittiin kennin ummata adda baasanii waan qulqulluu lafa kaa'uu qaban itti gaafatamaan olumaayyaa dhagartee biyya teenya keessattu. Obbo Mustafaa dhiifama hawaa haraameessu rabbi hawaa halaaluu rabbi ayaata jimaa rabbi jira warra jibbaa harargee qabu kan dhukkuba harargee qabuutu jimaan haraameessu jira malee ayaata hamtutti bu'e. Johaar waan isiniin jedhu anamma haraama halaalatti hin jiru olomaayin adda baaftee walii galtee lafa kaa'uu qabdi ummata halaakamaadha amma namni. Farshoo akka madda bishaanii Itoophiyaa keessa isaan raawudan dubbanne maaltu jimaa harargeetti isaan dire. Ila sanuu wanna jechuu jira Johaaru waan jechuu jiru bara ila adda baafamee ila waa tokko ni fudhanna qofa qabaadha olomaayin laallamee ka wal fitu jari bara ammoo ni deemuu jiru sadarkaa hamaa dhaqee ammaa yaara warri bira keessee bara islaamummaa tanaaf ayaanni jiru
علمان الطول النبض وعيان ربي عيان قرآن حرام فيس علمان الطول النبض علمان وان حرام فيس ويش نهار عليه ربي خوا حرام قدو ربي خوا حلال قدو ملي إسارة مو أفكار إلى نماتي وان حرام توشيخ نجير إسيسا وانجن أمنوا جوار وانجن بان أمتي أم أنا اللي سنين اللي متي شيكولي ورس علماء تيتي وان كان قبا فرماتا في دوك أبنجري أنا بقى بابدو متي فرماتا في دني شيخ موسى علماء شيخ موسى سؤال علماء دا خونو حكومة كذا دبي هما ترى علماء غانان لو برات حررجة جبا حررجة كابتون نبينا جوارو كي يديفما إلى وانغون إسي مثلا علماء إجراء والأرار سديلة فقولي كلها علماء دون الأبد قاف صحابة اللي قاف نبي رب الصلاة والسلام والكلافن كلافة كان جدو باسني وان كل في دنيلا فكاو قبل كان مست أما قد أمو قبل يو كريم قد أمن ركو قد سياسة اللي سنة دي ماجرا ودي دين الجيل سنة يا أبو مصطفى يا قالي نما وان وحارا ما يسرب جسمي أمتي خوا حلال قروض إس مالي علماء إلى جد نما وهيسن حارا ما يسوي لي حلال القروض بر لا إنه جوهرو برجمان هرجع بفنجرتو بالك سري جرتي جيمان جرتي بكوته بجرتي جيمان وبدنا ني هرجع كيسرات مالي نمون كسي هرجع كباب دي ما يوجرات سوام رات غرو حلاك حواس نكيس جرو حلاك حواس نكي نما كيسب والأبي أبلوما تتاجرت إسلام ما تفتما جرت أكوام مسلم نولين قال لولين أجين علماء غرغر باتي وان كربو فتوى أما جمار رجورن كان إساني ماني بنابي ترت ثربان تقويا لمولي أنسي قرط كان جيسير سنجرو بدي برا إسي متنا ولي قال شو كبان موراني علماء توني كتة لال بريوان تقولي قال تاني أم علماء تولي أفته أما كجار ربين ديني تكني علمي تكني مالي في علمي تكني يرو ركون أكنا أفته كنا يو قرآن فديس أنجرات كاني مسلا أكيد علماء تواكاو دندت ربين قرتي هنگو كنيف هنقول ربي كنّم مالي نبي ربي صلاة يجنجره إيجسان الدنيا كان أرى دائما حديث يجتو وانسان رادو في سان حرام سان حلال كنجتو قرآن يجتو كربين دتشي سمير رابوسه أرأبك نبي ربي صلاة والسلام هنجرتي علماء تولي أفتت يروون أكنا قال مال قوتي وانسان قبتي فتوى كنتي لالتي ونكون حرام مو حلال يو حرام سر كم حرام سنا يو حلال كنا كم حلال كنا ونكون جماعة جدي قرآن كيسة تنبوني زبان نبي رب الصلاة والسلام أرجمين قافتم أما كاكجرو مالي إيجا سانس ديمان إيجا قرآن وايل لين بود أبتي ونكون أفيد حواس جدوتي مالتوي حرام وحلال كجرو بيام إسيتنا ولي أرسوك أبد أما كهرج قفامي ونجيمان قرتي كذا تشير ربي يكون قرتي جماع قفات بل أتشاجرت إنه ما جيمان أبتي قليبياتو تاتي ديما جرت إذا كان أفوان كان ولو ما يو ولين تيت ولي أفته وسوات هرج يبالو جند يبالو ولين جن أما مالتو ديمار صدر كا ولو ما ينباتي والأرب ستو والجلس ينني قرتي يج حتى ولين جرن جاي كل مال في ده شيخ مقبلي في الشيخ عبد المجيد الزنداني فان وريه منوطه وري جامعه الايماني في جامعه الدعوه فبرسيسو تكا حرام جن إسانو أموغا بكر حرام إساني فعلا ليسان آيات القرآنات في حديث رسولات يلا قلمين كان خيشت يوحر نيجراتا في دوكا يومو جبا حررقي قباتا قالي هو مش قد حررقي إرraa قبا خنافو ونانقل ويتوراني فما إيشا يا سغنتاكي نسا أنا أفزي الله ممورتي سورني جنبي برسانوما لال دليلة ونوت أددا علماء تفيدته موراني كاو كمان كان ديبين ديبيته وني ديبي غاري بيته شو برباديتين ون كان ديبي يكون نموت صدر كاغرتي أدت أكيد أنا دبوا مسلا رت نموني غرتي وان ددا أموران علماء تنولبون دينا خرابنتي خرائر رفنلالو كم نشوف برباديته أجلس إن شاء الله خرا ونت سينا نموني الدنيا إيجاني والفات أتونجانا جتشو تكانيت تنواي تنارت دبتشو كم نمون دينو سراو كبا وصون سرّو من فرد نقول هكا حرام جتشو هكا حلال جتشو مال في دتشو بيوتا أولاد الرالي أما يمن فاني جرتي بيون جماع كبان بي مسلمة يدون كنا غانا جنّي بلا كنا سكنتا يتانو سينا شاء الله تون واي أبو تايّee دندات نوفلتا ورجعتي سكنتا كنا قبّا كينو نكون ديني كينا وان فردي وان فرمات أمني يجتاج روف دبّني كون أبو تايّee دندات كم بيتنيتي منا مرتي ددّي أتراني إيجا هيد على بياني وبيد عن دي بيان أمس مانيت أكيس ترني چورا إذا كان أول كبته غويا هتاتي manni murtiidha Obbo Taayyee Dandaadha badii yookaan ammoo badii itti murteessuudhaan hidhaa waggaa 7 akkasuma qarshii Itoophiyaa 5,000 itti murteessan jechuudha. Kun ka ta'een
meeshaa seeraan alaa yookaan ammoo hayyama hin qabne hidhate kan jedhuun itti murtaa'e kakaanii ammoo gartee akkuma dheengadde isinii ibsinetti badiilee biraan mallee sadi himatamaniitu jiranii innis gartee karaa sooshaal miidiyaa hoorn konverzeeshin kan jedhan gubbatti warri sunis fuudhee gartee ibidda biraa keessa kaayanii obbo Taayyee danda'a isin simannaan biraatti banamee jechuu kana gubbatti Taayyee danda'a akkuma isin beeytanitti nama waggaa 16 digirii takka argachuudhaaf maqaa qabsoo uummata Oromoo sadarkaa san keessa dabreen nama qabsoo kana keessattis gahee guddaa kafalee jechuudha. Haa ta'u ilma namaatiin ni kaxaanii dogongoraa wanni kanarraa kan ka'e hadha murtiin sun irra kennamee jira. Kun warri manni murtiidha. Murtii itti kenne san akkasumatti itti fufaniitumaan murtaa'ee mana hidhaa fixatee bayaa fi ilaalchi godhamee bayaa san ni laallaa. Kakaanii badii duubaa dhuftullee waan godhame laallaa tun taraa jechuudha. Kanattaan sun ammallee yeroo saammachuudhaa fi karaa Tigraay irratti akkuma quba qabdanitti guyyaa torbaan dabre kana keessa guyyaa sadiin arfaan as dabre kana keessatti Geetaachoo Warradaa irratti dhiifama Jeneraal Taaddasee Warradaa irratti fonqolchi mootummaadhaa godhamee jira warra armii 15 jedhaniin gartee rakkooleen hedduun Tigraay keessatti deemaa jirti. Innis sababni isaa ka beekamee gabaabsinee isinii wanta namoonni eegu jira. Innis kan ta'eef dhiyoo kana akkuma isin beektanitti magaalaa Aksuum keessatti ayyaanni ture. Ayyaana kana gubbatti warri Shaabiyaa hirmaachuudhaan wanni hedduun kan silaa dalagamu Jeneraal Geetaachoo Taaddasee Warradaadha. Pireezidantiin yeroo naannoo Tigraay yoo isin ka Shaabiyaa asirratti affeertan taate achi gubbatti argamu dhufuun qaban kan jedhus kaasee ture kanaan wal qabate Shaabiyaan shira shanee faannoo wajjin karaa sanitti uummata Tigraayitii walitti qindeessuudhaaf dalaguu fi dura dhaabbachuu isaatiin rakkoon hedduun karaa saniin irratti dhalatee jechuudha. Kanarraa kan ka'e ka warri waraanni isaanii magaalaa seenuudhaan naannoo waajjira isaa guutuu isaa qabachuudhaan gartee bakka hedduu cufuudhaani mindaanuu kafalaa kan jedhu wanni hedduun rakkooleen naannoo san deemu jira. Kanaan wal qabatee pireezidantii yeroodhaa naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasee Warradaa ammoo baqatee ture bakki inni itti baqatee amma jirus beekamee jira jechuudha. Haalli kun akkuma beektanitti warri biyyattii tana diiguudhaaf yeroo dheeraa harka ol keessa naqatee dalagaa ture deebi'anii wal nyaachuu jiranii. Kuni walumaa galatti yoo gabaabsinee keenne shiruma isaan dalagan fuulaan rabbi deebisee waliin dha'u jira jechuudha. Warri Tigraay mootummaa kanarratti uummata qofatu dura dhaabbatee waan kan akka fudhataman arganne godhaa jira malee warri gartee paartii TPLF kaleessa shira hedduu mootummaa kanarratti Shaabiyaa wajjin dalaguun TPLF wajjin dhiifama warra Gibxii wajjin dalaguudhaan shanee faannoo akkasuma warroota biraa gurmeessuudhaan biyya tana diiguudhaaf halkanii guyyaa gartee dhagaan isaan cabsaan jirren jiru jechuu haa ta'u rabbiin fuula keessa wal deebisee amma kaa rakkoon guddaan isaan irra ga'ee sadarkaa hawaasni amma maal keessa oollee bulla maaltu nutti gala kan jedhu gubbaa jiranii ufii kaa ijoollemmaan isaanii deebi'anii wal marsanii waajirootattis manattis asiin dura mana Tsaarqaan marfamee ture. Tsaarqaan dhiifamaa Dooktoree Gabratsiyoon na uffolchaa innis marfamee ture. Yeroo sanillee rakkoon guddaan uumamee ture. Isaanumatu dhaqanii waraanni mindaan kafalaa nuti waliin lollu warri jedhuu fi warri isaan amananii Shaabiyaa walii qindeessanii gartee lolaa fi karaa Affaar bobbaasanis deebi'ee qawweetti garagalchuu ofii walii deddeebi'anii wallaaqaa jiran jechuudha. Kanaaf gabaabdumatti wanni kun hawaasni keenya ka waan kana quban qabne diinni kalee walii galee nyaachuudhaaf fuula as deefaatti hadha walitti deebi'ee wal nyaachuu jira. Akkuma faannoon naannoo Amaaraa keessatti gareen hedduu fottottee amma gara biyyaa galuu jirti. Hogganoonni isaanii dheengadda isinii gabaasnee jirra. Warri sun mootummaa naannoo Amaaraatiin walii galuudhaan waliin dalaguudhaa fi icciitii isaaniitiif waan jiru hundayyuu baasaa jira. Warri hafes facaatee kaa bakka hundatti ofii gartee wal ajjeesuu wal qoqqooduudhaa fi walirratti quba qabuu eegalteerti. Kun raayyaan ittisa biyyaa guyyaa dhaallee tankaarfilee ciccimtuu irratti fudhachuudhaani akka isaan kuuwwan ajjeefaman kuuwwan booji'amanii fi kun facaan godhamee jira jechuudha bakka hundattuu. Shaneelleen akkasuma jechuun hundisiitu warri kaleessa ka mooraalii yookaan ammoo hamilee isaan qabaachaa turan Shaabiyaa walii galuudhaan meeshaa lolaa Gibxi irraa dhufu dheengadda isinii gabaasnee turre. Gibxi irraa meeshaan dhufee karaa Eertiraatiin silaaseenee shanee faannoo fi TPLF firamu mootummaan Itoophiyaadhaa karaa deennata yookaan ammoo damee dantaa tikaatiin itti dhaqabu wanni sun qabamee fashalee jira. Kaani ammoo warri kaa isaan gurmeessee deemu Gibxi duubaa sagantaa baafti. Shaabiyaan ammoo sanirraa fuutee ibidda gara Tigraay darbatti. Warri Tigraay ofirraa fuudhee naannoo Amaaraa fi Oromiyaa darbata. Akkasiin naannolee kana jeequudhaa fi yoo danda'an raakkiiloo mootummaadha jiru baasu san dadhaban keessaayyuu Oromiyaa keessatti ibiddan dhaabne akka uummanni Oromoo kun nagaan arganne godhuun yeroo dheeraa keessatti adeemsa yeroo dheeraa keessatti uummata hiraarsuudhaan akka mootummaa finciluu godhu gartee wal ajjeesisuu amantiidhaan gosaan gandaa walirra duulchisuuf godhamaa jechuudha. Kanaaf duratti tunde waa'ee Jimaaf amma ka'ee deemaa jiru kanaanis wanni biraa harka keessa seenaa jirti lafa kaanii dubbachaa jiru jechuudha. Namoonni gariin akka laafan laaluun ni mala. Kanarraa ka'e tokko waadha wanni guddaan amma dalagamaa jiruuf lafa kaayan isin himnee turre karaa amantiitiin yeroo dheeraa isin himaa turre.
lafaa ka'ee Mustafaan mata duree sheekolee teennaaf dhaamsa olumaayii teennaan dhaabne jechuudha. Kun waan yeroo ammatti bal'innaan irratti dalagaa jiran jechuudha. Wanni kun ammoo waan hadha lafa kaa'ameemi. Gariin namaa waan hadhaas jedhee ilaaluun ni mala. Waan waggaa 6-7 lafa kaa'an. Paartileen Oromoo akkasuma nafxanyoonni wal qindeessuudhaan kaayan adda TPLF itti dabalamtee Shaabiyaalleen duuba jirti jechuudha. Kanaaf hawaasa keenya akkamii wal lolchiisa. Adda namni sodaa irraa qaban uummata musliimaa kaleessa hunda godhantu waliigalee deemaa jira uummanni musliimaa. Harka Itoophiyaa keessatti akka barbaadan deemuu ni dadhabaniin kanaaf uummanni musliimaan waliigalee ulumaayin teenna sheekoleen teenna amantii biraatiinis wal kabajuudhaan biyyattii keessa nagaa sosso'aa jiran jechuudha. Gaafa uummanni musliimaa kun mooraa lama qoodame hoo gaafa uummanni dantaan uummata kanaa tuqame. Fakkeenyaaf Jimaa yoo tuqamte nama hedduu Jimaa kanaan jiraata. Hawaasni hedduun naannoo Harargee qofaa miti Jimaa bakki hundi hedduun jechuudha. Galii biyyaatillee wanni kun. Kanaanis yaa'ilee hedduu kaasuudhaaf wanni hedduun xaxamee jira. Xaxamuu qofaa miti hojii seenuuf ta'aa jira jechuudha. Kanaaf kanarraa of eeggachuu qabaa uummanni keenya isiniin jenna. Gaba biraatiin ammoo akka waliigalaatti wanni isin tuquu barbaadu maali? Eertiraa fi Itoophiyaa jidduutti kama wanni hundi xumuramee mootummoonni addunyaadhaa karaa Itoophiyaas godhanii Itoophiyaan akka galaana diimatti baatu wanni hundi murtaa'ee deemamaa jiru. Biyyoonni guddatan biyyi Ameerikaan keessaa yoo super power ta addunyaa tana bulchitu jechuudha. Waan kana gubbaa sadarkaa san deemaa jiramu Eertiraa fi Itoophiyaa keessatti anytime lolli ni dho'a ka jedhu sodaan jira jechuudha. Ganama takka lolli dhuka'uu ni mala ka jedhu deemaa jira. Maaliif Itoophiyaan sagantaa mataa ofii qabdi. Adeemsa pilaanii mataa ofii qabdi. Yeroo san bira dabru mootummaa Itoophiyaadha. Yeroo itti waa dalaguu qaba. Addunyaa guutuudhaaf waan jiru lafa kaahee jira. Gaafa sa'aatiin isaa geetti. Maaliif yeroo isaan gubu mootummaadha jiru kun. Mootummaa akka qocaa lafarra daa'imee deemuu miti. Mootummaa akka teknoolojii addaa kana xiyyaara addunyaa keessaa jiru sodaatamu kan Su-35 kaama Itoophiyaa akkasii furgaa jechuudha mootummaan kun. Hojii hedduutu isa eeggata. Hojii isa eeggattu pilaanii hedduu qaba. Waan hedduu lafa kakkaa'ee jira. Dhagaa bu'uuraa hedduu kaa'ee jira. Dafee xumuree addunyaa tana wajjin duratti hankaarfachuuf deemaa waan jiruufi taayimii qabaa. Yeroo taayimii isaa san alaarmiin irra gahee isiin iyyite mootummaa Itoophiyaadhaa agartee hojiitti seenaa jechuudha. Kanaaf anytime yeroo kamittuu jechuudha. Amma yeroo Mustafaan dubbata'uu ni mala, boruuftaan ta'uu ni mala, ji'a eeguun ni mala jechuudha. Kun ka ta'uu maali adda Itoophiyaan mataa ofiitti ol kaatee waa murteessuutti hin jirtu. Maaliif addunyaa waan waliin dhaabbatteef obsi hagana ga'u wanni dhufeefi Itoophiyaan amma mootummoonni addunyaadhaa warroonni gartee akka Ameerikaa faati, Faransaay, Xaaliyaan biyyoonni hedduun waliin dhaabbattee Itoophiyaan galaana diimaa irratti bahuun bu'aa isii qofaa miti. Nu addunyaa gargaarti Itoophiyaan kan jedhu lafa waan kaa'ameefi egartee Itoophiyaan egaa akkas taate waan hundaa mijjeessaa as kennaa jirti jechuudha. Gaafa rabbiin gartee mirga si dhaabbate gaafa ati jabaa taate beeyte namni jabaan maal jedhan nama kabaleen nama araarfatanii eegsi kabalee ka'ee yaada ofii san bahee keessa araarfatanii Itoophiyaan akkas wanna barbaadde daladdeeti deebitee nama laaltee jechuudha. Waan hunda xumuratteerti Itoophiyaan waan godhuu qabdu waan godhuu dandeessu yeroo itti gootu waan gootuun waan hunda xumurteerti. Haqa ofii akka itti deeffattu. Amma maal eegartire firoottan biyyattii kanaa biyyoota kalee gartee Itoophiyaa ofii gadi ilaalan kaadha rabbiin ol qixxeessee Itoophiyaan nu barbaachisti. Akkuma gaafa dheengadda muummichi ministeeraa walgahii warra BRICS Raashaa dhaqan Itoophiyaa yeroo ammatti biyya nu barbaachistu. Mootummaan isii bulchus mootummaa ammatti nu barbaachisu jedhamee lafa kaame. Biyyoonni barbaachistee biyya qabeenya qabdu abbaa dhabdee kaleessaa hunda goote warri BRICS amma biyya gartee qabeenya qabdu ikoonomiidhaan waan hundaan teknooloojiidhaan karaa dippiloomaasiidhaan waan hundaanuu addunyaa keessatti hirmaachuu dandeettu waan taateefi caba takkallee waan hin qabne biyyi Itoophiyaa nu barbaachiste jedhamee jechuudha. Mootummaalleen mootummaa nu barbaachisu yeroo kan akka jedhameef mootummaa jaarraa 21ffaa kana keessa teknooloojiidhaan biyyoota guddataniin dorgomaa jiru. Dandeettii qabu, beekumsa qabu, kan hattuun ta'in, kan gartee waan jedhe yeroo godhu waan argaa jiraniifi nama akkas wajjin yoo deeme BRICS kaayoo isaa kan lafaa ka'e bakka hin ga'aaf lafa kaayame. Adda Ameerikaan faatillee akka jechaa jiran, Faransaay faatillee jechuudha, Xaaliyaan faatis, Israa'el faati, Turki faatis, Raashiyaanis, Chaayinaanis biyyoonni guddatan guutuun Itoophiyaan biyya barbaachistu. Saammachoo itti dhufu osoo hin taane adda waliin haa dalagannu, waliin haa deemnu. Maaliif abbaa biyyaattu biyya harkaa qaba. Kaachisu osoo hin taane kan biyya ijaaruu jechuudha. Kaleessa saamanii keessaa benefit dantaa mataa ofiitiif dhufanii qawwee nu gurguraa, liqii nu liqeessaa akkasiin gartee waan xiqqoo kennanii guddoo fudhachaa turan. Adda dubbiin akkasii miti. Waliin haa dalagannu. Waa isin keessaa fudhanna isinirraa fudhannaa osoo hin taane
waliin haa dalagannu kan jedhu waan ta'eef kanaaf deemaa jirti. Kanaafuu gabaabduutti warra karaa TikTokii hiree kennaa namoota hedduun na eeggachuu jira. Warroonni badhaadhina deeggartan ilmaan Oromoodhaa warri biyya kana wajjin dhaabbattan waan takka seenaa addunyaa keessa jechuu dandeenya. Hin dalagin ilmaan Oromoodhaa warra biyya bulchuu jiru dalagaa jiran jechuudha. Waggaa 7 keessatti sadarkaa biyyoonni gugurdoon Ameerikaan faati jechuudha. Hujii mootummaan kun dalage muummichi ministeeraa dalagan dinqisiifachuudhaan sadarkaa Itiyoophiyaan nu barbaachisti hadha. Itiyoophiyaan kan argachuu qabdi nuun jedhanii kakaleessa deebii taa'i hayyama isaanii malee waan tokko godhuu hin dandeenye hadha pilaanii mootummaan kun baaseef sagantaa mootummaa kanarra gargaaruudhaan waliin deemna jedhamee wanni hunduu biyya kanaaf gartee godhamaa jira. Ganas niin jedha ulfaadha galatooma warri karaa Facebook jirtanis warri karaa TikTok jirtan daqiiqaa 5 isinii kennaadha. Daqiiqaa 5 isin jalaan dabarsuu namoonni daqiiqaa fayyadamuu hin dandeenye ana isin gabbuusa warri karaa Facebook jirtan na uffolchaa guyyaalleen jimaa taadha naafin anjine wali isin qabadde isin baasee ture. So akkas jechuun inshallah walumaa galatti haalli jiru kana kaaniin garteen hundinuu nagaa irratti haa dalannu biyyi teenya gara nagaa dhufaa jirti. Mootummaan beeksisa hedduu baasuu jira warri kaleen dhagayin dheengadda afaan dhagayin poolisni appii tokko baasee jira. Appiin suni Itoophiyaa Federaal maal jedha appii sanitti hundi keessanuu isin poost godhee jira ammallee poost ni godha daawunlood godhaati itti fayyadama maaliif hunda irratti nama ukkaamsan ijoollee daa'imman ukkaamsan fa'aa waan kanneen irratti appiin sun isin gargaara information hedduullee argattanii biyyi teenya appiin kun wanni si yaadachiisu barbaadu appiin kun biyya 130 warra appii kana qopheessan keessaa Itoophiyaan appii kanaan badhaafamtee jirti awwaardii sanirratti jechuudha tokkoffaa baate namoonni hedduun biyya teenya akka laaftutti ilaalaa. Kanaafuu appii sun yoo daawunlood godhattan information hedduu argattanii teknooloojii walii hidhaa qaba. Akkasuma EFP san jechuun Itoophiyaa Federaal Poolis jechuudha. Itoophiyaa Federaal Poolis appii jedha. Qubee guddoonis xiqqoon barreessitanii appii san yoo gabbuufattan telefoona keessatti gannaxxanii information guutuu even rakkoo tokko kagalee yeroo argitan kees nambariin isinii ergamaa mana keessan teettanii hordofuu dandeettanii jechuudha. Appiin kun wanni inni awwaardii kanarratti addunyaa keessaa biyya 130 biyyoota guddatan waliin dorgomee badhaafamee fi appii addaati jechuudha. Bara kana keessa kan argan. Appii kana gubbatti poolisaan yoo waan tokko agartan viidiyoo raabdanii erguu dandeessan, telefoonaan qunnamuu dandeessan, suuraa erguu dandeettan karaa hedduun appii gubbatti. Appiin kun waan hundaa isinii kennaa jechuudha. Appiin kun Finfinnee magaalaalee hedduu keessa bal'achaa jira. Kaawwanis akka dhaqabuun himamaa jira jechuudha. Yeroo gabaabduu keessa biyya guutuu wal ga'a. Kanaaf wal qabatee wanni isin fayyadu appiin kun yeroo gabaabduu keessatti poolisni nama malee dalagoo kan ammoo artificial intelligence hin dalagamu bakka hunda dhaabbachuu deemaa jechuudha. Asiin dura isinii himnee turre gaafa kun dhufe appii kanaan fayyadamtee karaa gabaabatti sekandii keessatti yeroo gabaabduu keessatti waan information kee dabarfachuu dandeessaa jechuudha. Kanarratti wanni biraa hedduun babbayanii jira kun warri karaa gibiraatiinis ta'e kaleerra dheengaddarraa jechuudha. Kalee ifamu dongoruu baate kaleerraayi warri karaa gibira yookaan ammoo taaksishin kafalan yuunifoormii tokko kan kaameraa ofirraa qabu jechuudha. Isa uffataniiti bobba'anii keessa warri diinagdeerra jirtan jechuudha. Viidiyoon kaameraan suni uffanni kaameraa qabu suni namni sun ganama hojii yeroo bobba'e irraa haga saaquu tokko inni galutti rikoordi godhee oofisatti heedkoortar oor bakka dhimmi ilaalutti jechuudha. Appiin kun kaameraan sun kan dalagame ijoollee Itoophiyaatiin birri Itoophiyaa miliyoona 100 akkasiin waan itti bahamee dalagame kana ka dalagee warroota insaa yookaan ammoo damee dantaati kaa waliin dalagame kana jechuun gibirra itti kafalu eenyu sirraa fuudha maal waliin jetta akka namni gartee malaawaa sirraan fuune wanni hundinuu kiliir qulqulluu ta'e waan kan isin himaa ture inni illee akkasitti dalagamee jira. Kun wanni hedduun teknooloojiin hedduun isin himaa dhufne gabbaa'uu deemuu jira jechuudha. Namni maachise sobuu hin danda'u. Waan agartee mootummaan akkas jedhe kana kennedhe waan dharaa kijibaa sirraa fudhachuu hin danda'u. Soo kanaaf biyyi keenya alhamdulillah rabbil alamin booyitiin uummata keenyaa karaa gibiraatiin karaa agartee namni ganda keessatti waan akkasii kafalsiin jedhan kun guutuun hafuu deema jechuudha. Tana takkatti jedhee warra kaanii kennaa kaameraan kun qaama uffatarra jiru kuni fakkeenya markaatoo keessa yeroo namni dhaqee suuqa namaa seenee warii mallaqa irraa fuudhu viidiyoodhaan waajjira keessa taa'anii argan jechuudha. Waan jarree haasayan eenyurraa akka fuudhe wanni kun gartee namni tokko waa takkisa dhossuu hin dandeettu sagalee namaa dhossuu hin dandeettu ofirraa dhaamsuu hin dandeettu haga hojii san gubbaa jiru akkasitti dalagamaa jechuudha. Horiin keessirraa fuudhame kallattii mootummaa gala sitti dabaluu hin danda'an sirraa hir'isuu hin danda'an jechuudha. Rakkoon biraa yoo jiraate waati rakkoo qabaate sababa wayii himaate
warri duuba taa'u nama san qunnamuudhaan akkas godhiyanii haga mala sanii deemanii kanaaf kunuu jijjiirama tokko guddaadha mootummaa kana wanni waliin dhaabbadhaa jennuufi jijjiiramni hedduun hawaasa keenyaa dhufuu deema malaammaltummaan baduu deema kaameraan magaalaa guutuu bakka hunda baadiyaa keessatti karaalee irra jechuudha akka biyya guddatteetti galuu deema gaafa kun galee xumuramee irraa dhumate poolisni warra kumaandoo federaal poolisiin special kumaandoo bobbaasu jira waliigala biyya keessaa jechuudha gaafa sun bobba'ee walaa shanee walaa kaafaa dhiifama walaa shanee walaa faannoo ibal warri qawwee qabatee deemus warri kun warra meeshaa teknooloojii danda'e qabu warra bakka irraa bakka furga'ee rakkoo tokko yoo gal sakandii keessatti dhaamsutu bobba'uu deema gaafa kana warra lafa dhiitee akaakii zarraaf jedhee mootummaa kana irratti dhagaa darbatu mee gaafas waan ta'u ilaallaa jechuudha waliigala gaafa kana dirooniidhaan waan adda addaatiin mootummaan kun furga'ee sakandii keessa jechuudha bakkoota fagoo amma kaameraa jira kaameraa kana siin duraat poolisni federaalaa teessu godhee jira fakkeenya magaalaa Finfinnee ta'anii waarlas haada malee hawaasa keessatti bakka gartee dirree kubbaa namitti taphatutti rakkoo gale furanii jiran